Mee waan googiliin hojjetu wayii isin agarsiisa. Barreeffama dhedheeraa fakkeenyaaf Facebook irraa ta'u googilii irraa ta'u bakka fedhaa ta'u barreeffama dheeraas ta'e gabaabaa yoo dubbisuu ifanne salphamatti nuti akkanumatti inni dhaggeeffanna. Googiliin immoo afaan Oromootiin ufuma isaatiin nu dubbisa. Kana qofaa miti kan biraatis waan ajaa'ibaa isin agarsiisa. Bilbila bilaashaa salphamatti firii koolii akkamitti daqiiqawwan muraasaaf biyya barbaadan addunyaa hundarra Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa bakka barbaadan bilaashumatti akkamitti akka bilbilannetan isin agarsiisa. Namoonni mana keenya faaraa taatan mallattoo subscribe gochuun bakka sanii gattuqaatii balleessa. Viidiyoo tan like godhaati sana booda gara viidiyoo Facebook adeeme isin agarsiisa Facebook irraa. Kunoo haala kanaan gattuqa jechuudha. Egaa barreeffama Facebook irra jiru kan egaa kan falmataan sababa barreesse kana mee akkamitti akka dubbifamu isin agarsiisa. Barreeffamicha dubbisuuf maal godhuu qabna? Android namoonni fayyadamtan yookaan Samsung yoo fayyadamtan gama gadiitti irratti batamii riikardi googilii qaba jechuudha. Kanaafuu maal goona? Kunoo bakka mallattoo tan agartanii isimatan yeroo tagga qabna jechuudha. Sana booda maaltu dhufa isin agarsiisa na dhaggeeffadhaa. Yeroo tokko bakkaan akkana gadi qabna. Amma nuti bakka kanatti jecha tokko qofa dubbanna. Maal jenna? Read this page jennaan. Sana booda ilaala akka ufuma isaatiin nuuf dubbisu barreeffama kana. Ambassador Maya Kamar IBSA Police Kananin Yalin Marie Aurora ABOWBO Phi Mutuma Giduti Tanzaniati Tasafame Hen Milko Ofni Jenny Diazni Hen Tinye Jedan Yeroo ama sababa raku naginyan gara oromia imalun aka hen danda amne maya kamar ibsaniro. Wali galtin naga piratoria TPLF Phi Mutuma Federala Giduti Tasi Fames Gutumati Hojiti Hiakamun Barbachisa Tau Ibsanijir. Tumurtanimi ammas kan biraa isin agarsiisa. Isin immoo subscribe godhaa kan jirtuman achuman immoo like illee itti dabala. In sodaatina bilbila bilaashaa salphamatti firii koolii akkamitti daqiiqawwan muraasaaf biyya barbaadan addunyaa hundarra Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa bakka barbaadan bilaashumatti akkamitti akka bilbilannetan isin agarsiisa. Gara viidiyoottis. Egaa maal goona? Google Chrome telefoona keessatti jiru gadi tuuta jechuudha haala kan. Erga as keessa seentanii maal gootan? Asirratti barreessin. Egaa maal jennee barreessinaan? globalphone.com globalphone.com kunoo haala kanaan barreessina. Erga barreessinee search goona haala kanaan jechuudha. Erga barreessinee kunoo haala kanaan dhufe isa gama gadii kana jechuudha. Kunoo isa gama gadii kana kunoo isa kana jechuudha. Isuma kana akka naggattu jechuudha. Sana booda haala kanaan nu dhufa. Haala kanaan yoo nu dhufe maal goona? Kunoo asitti free video phone jedha akkasuma share jedha SMS fi code jedha. Nuti ka barbaanne maal? Koolidha. SMS illee itti fayyadamuu dandeettan akkuma bilbilaatti. Egaa maal goona? Kunoo gama gadiitti jechuudha. Kool tan jedhu kana mee gattuune isin agarsiisa. Ittiin bilbila isin agarsiisa. Maal goona? Salphamatti free kunoo akka naggattu qalan. Sana booda akkana isin dhufami yoo inni akkanatti isin dhufe beeksisa adda addaa isinitti fiduu danda'a. Yoo beeksisa isin fide bakkuma X gattuutanii beeksisa kan dabarsitan. Amma maal goonan asirratti maqaa keessan barreessitan. Maqaa kennamee asirratti barreessa. Isinillee maqaa keessan barreessitan. Kunoo haala kanaan sheemsu haala kanaan maqaa kiyya barreesse. Erga barreessee maal godha? Next gattu haala kanaan. Kunoo bakka kanatti biyya barbaadanitti akka deeftanii fi lakkoofsa ittiin bilbiluu barbaadan san akka irra guutan isin gaafata. Maal goona? Kunoo bakka Arjentiinaa jedhu kana gattuina bilbila asirraa biyya barbaadan as keessaa bakka fira qabdanitti bilbiluu hin dandeettan salphatu. Amma mee ani Awustiraaliyaa irratti deebisa. Mee achitti bilbila isin agarsiisa. Egaa maal godhan? Kunoo koodii Awustiraaliyaa irra guuta jira. Amma lakkoofsa Awustiraaliyaa kan nama Awustiraaliyaa jiru irratti guuta jechuudha. Kunoo haala kana. Amma kunoo haala kanaan bilbila isaa irratti guuta jira. Maal godhuu qaba? Bakka kool jedhu kana gattuqee bilbila isin agarsiisa kun. Kunoo haala kanaan jechuudha. Egaa dhaggeeffadhaa amma akkatti seenu. Egaa haala argitan kanaan kunoo ring jedhee yaamaa jira. Salphamatti jechuudha. Yoo namni suni kaase direct haasa'uu hin danda'a. Waan tokko dubbii soba hin qabnedha. Egaa namni irratti bilbilu kun telefoona hin kaafne. Sababa kanaaf jechuudha. Kanaafuu haala kanaan osoo amma inni achi kaase direct haasa'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu haala salphaa kanaan daqiiqaa 6 jedha kun asirratti free call itti fayyadamuu dandeettan guyyaatti jechuudha. Biyya barbaadan addunyaa hundarra jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha.